Ekerdu biftootaf jenne bita gaalommitti seenne Waalaleerra sawaamame falfalaan nama daweessu taakotaan nama gowwoomsu Maqaa kee namni saamame Warroonni akka bar Yesuusi diina dhugaa ta'aniiru Arrasa akkuma kaleessa ibsituun ulee hir'ifnaan yeejiin karra keessa buute Naamatuun barree maleessa Bakka baanchidhaan jirreetti Heddummaatti namamoonni Warra faayidaa wal saamu Si arguu dhabee dhaloonni Dukkan humna nu caaleera Gooftaanuuf godhi gargaarsa Sabaa keebbamiite Meenurraa kaasii abaarsa Safa kooti laalee waan itti rifachaa turre Arabii fajijjiraate warra kaademiiti roostu maqaa tajaajiltummaati Mana kee keessaa dhukaate Iddoo qulqulluun turaa'ee wanti keessummaan ol seene Dhumni barootaas ga'eera Raajonni fi bartoonni duraan kan aarsaatti kaffalanii Karaa soorumaa ta'eera Bakka baanchidhaan jirreetti Heddummaatti namamoonni Warra faayidaa wal saamu Si arguu dhabee dhaloonni Dukkan humna nu caaleera Gooftaanuuf godhi gargaarsa Sabaa keebbamiite Meenurraa kaasii abaarsa Tole, akkam jirtu hundumti keessaniyyuu nageenyi Waaqayyoo isiniif baay'atee yeroo kana kan geessan lafa jirtan hundumaatti araara nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaati. Amma gara qayyabannaa sagantaa keenya kan waaree boodaa isa yeroodhaaf addaacitee turre har'ammoo itti fufneetiin jenna. Akkuma kanaan dura gochaa turre qayyabannaan keenya yookaan bifa mariitiin kanarra gooneetiin jennu waa'ee ilmummaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiitii fi aarsaa karaa isaa nuuf kafalame yookaan immoo aarsaa inni nuuf ta'e ilaalla jechuudha. Aarsaan inni nuuf ta'e aarsaa akkamiiti? Nuti aarsaa kamiin fayyine? Inni dhuguma eenyudha? Kana mata duree kanaan dura ilaalleerra. Har'a garuu aarsaa inni nuuf ta'e irratti xiyyeeffanneetiin jenna jechuudha. Kanaaf gara sagantaa keenyatti kallattiidhaan yeroo seenneetiin jennu waa'ee faaruu faarfameetiif guddaa Waaqayyoon galateeffannaa. Obboleessa faaruu kana faarsallee karaa addaan Waaqayyo isaa eebbisu jechaati. Amma waa'ee faaruu irratti jechoonni fayyadaman jechoota baay'ee namatti tolanidha. Innis lafa abbaan cidhaan jirretti uummanni baay'ateera. Maatewos boqonnaa 22 irratti mootummaan Waaqayyoo
isa abbaan cidhaa tokko ilma isaatiif cidha qopheesse itti fakkaata. Kanaaf abbaan cidhaa iddootti argamuu qaba jechuudha. Cidhichi hiika qabaachuudhaaf. Namoonni wal ga'ee manni guutee abbaan cidhaa yoo hin jiraanne abbichi cidha san cinisuun godhamu yoo hin jiraanne duwwaadha jechuudha. Inni kallattii biraatiif illee ta'uu danda'a. Ergaan qajeelaan isaa garuu ciini wal ga'uudhaaf abbaan misirrichi jiraachuu qaba. Abbichi cidha san qopheesse jiraachuu danda'u qaba jechuudha. Kunniin lamaan tuqa baay'ee murteessaadha. Waa hundaafuu kana yeroo biraatti deebina. Sagantaa keenya kan yeroo ammaa kallattiidhaan itti fufuudhaaf kadhaadhaan jalqabna. Obboleessi keenya Yohaannis yeroo kadhata nuuf godhu achiin itti fufnee qayyabannaa keenya kallattiidhaan jalqabna. Gara kadhaatti deebina. Ishin kadhanna. Waaqarra isa jiraattu abbaa keenyaa qulqulluu jaarsa barootaa galata addaa qabannee fuula kee irratti dhiyaanna. Yeroo sanbata waaree booda sa'aatii salgaffaa kana fuula keetti dhiyaannee galataan akkuma kana immoo dubbii kee hubachuudhaa fi eebba sirkaa argachuudhaaf carraa akkasii akka argannu gootee waan hundaa eebba nu eebbiste karaa gooftaa keenya ilma kee Yesuus Kiristoosiin nuuf gootee si galateeffanna waanuma jennu hin qabnu sanu gargaarteef sanu wajjin taate hundaaf. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos ilma keetiin bara baraan galanni guddaan siif haa ta'u. Ameen. Waaqa jaalalaa ati dhuguma jaalaladha. Kana caalaa jechi si ibsu utuu jiraate itti fayyadamnee si ibsina turre garuu akkanumaan jaalala akkuma dubbiin kee jedhu jaalala inni hima. Dhiifna waan baay'eedhaan agarreerra jaalala kee. Obsi ati nuuf qabdus kan eenyuuf obsuu hin dandeenye. Obsa sammuun namaa bira ga'uu hin dandeenye. Obsa guddaadha. Kanaafuu jiraannee yoo nageenyeerra jiraannee yoo naga'u keenyaaf kan nuuf ta'e hundaafuu ammallee galata jennaa maqaa gooftaa Yesuus ilma keensi haa galatu. Ameen. Ammas fuula keetti dhiyaanneerra. Akka wallaalotaatti cubbamootaaf dadhaboota taanee warri homaa hin beekne. Dubbiin kee immoo dhugaadha. Dubbiin kee dhugaa kun immoo nu qulleessa. Kana amanannee fuula keetti dhiyaanneerra. Yeroo kana karaa addaa cubbuu keenya ilma kee ilaalee ati nuuf dhiisi. Dubbii barachuu qabnu, dubbii hubachuu qabnu addumaanii ilma kee tokkicha aarsaa gootee nuuf akka ergite dhugaa isaa akka barruuf, akka hubannuuf, akkasumaan waan gaaddidduu ta'e wanta sirriitti hubatamaan taane tokko keessa osoo hin deemin dhugaa isaa barree gaafa dhugaa isaa barru dhugaan isaa nu ajaa'ibsiisa, nu dinqifachiisa. Jaalala akkamii akka ta'e dinqifannee jaalalli ati nuuf qabaattes nu keessatti dagaagee, nu keessatti guddatee nullee jaalala ati nuuf qabaatte obbolootaaf qabaachuu akka dandeenyu, walumaa gala amala kee horachuu akka dandeenyu, aarsaa ati nuuf goote galgala kana yeroo qorannu karaa addaa hafuura keetiin nu hubachiisuun, nu barsiisuun jaalala kee haa ta'u. Ameen. Yeroo keenya asirratti immoo ulfaadhu nu geggeessi akka jaalala keetti nuuf haa dhumatu maqaa gooftaa Yesuus ilma keef jedhii haa qulqulluudhaaf jaallatamaa abbaa keenyaa. Ameen. Ameen. Tole, gaarii goonee galateeffanna Waaqayyo keenya. Akkuma sila jenne ilmummaa isaatii fi aarsaa ilmi Waaqayyoo nuuf ta'e. Aarsaa ilmi Waaqayyoo nuuf ta'e yookiin immoo aarsaa abbaan ilma isaa nu kennuudhaan nuuf kafale ilaalla jechuudha. Mata dureen kun tuqaa baay'ee murteessaadha. Suuta jennee ilaalla. Dursaa Kiristoos Yesuus ilmummaan isaa ilmummaa akkamiiti? Yookaan immoo dhugama ilma Waaqaati moo ilma Waaqaati miti? Yookaan akkasa. Yeroo jecha kana fayyadamu namoonni baay'een akkamitti dhugaa ilma Waaqaa ta'uu dida jedhan. Garuu doktoriinii namoonni baay'een hordofantu Kiristoos ilma Waaqaa akka hin taane mul'isa jechuudha. Akkam mul'isa? Ilma Waaqaa duun ta'ini Waaqa ilma maqama isaatiitu ilma malee hidhannaa abbaa wajjin qabu kan mul'isuu miti. Garuu ilma kan jedhamu it is relation indicatory yookaan immoo walitti dhufeenya inni abbaa wajjin qabu kan maal godhudha jechuudha. Kan mul'isudha jechuudha. Macaafni qulqulluun ilma Waaqaati gaafa jedhu yeroo isaa sagannuyyuu to the point ilmummaa isaa beennee isa sagaduu akka qabnu lafa kaa. Fakkeenyaaf Maatiyus boqonnaa 14 lakkoofsa 33 irratti
namoonni bidiricha keessa jiran baanii maal jedhanii sagadaniif jedha. Ati dhuguma ilma waaqayyooti jedhanii. Ati dhugama ilma waaqayyooti jedhanii. Pointiin Kiristoos ilma waaqayyooti jedhu kuni pointii akka salphaatti ilaalamu miti. Sababni isaa Kiristoosinis kan ajjeesisiise tuqaa kanadha waan ta'eef. Tuqaa kana waan ta'eef. Inni eenyummaa isaa gaaf galiin godhee dubbatudha kan ajjeesan. Kanarratti warri bidiricha keessaa Yesuusiif sagadanii ati dhugama ilma waaqayyooti jedhanii. Kanaaf Kiristoos dhugama ilma waaqayyooti. Ilmummaa isa maqaa jennu duun taane clearly dhuguma ilma isaa akka ta'e ilaalla jechuudha. Okay, pointiin kunniin pointii tokkoffaa Kiristoos illee gara ajjeechaatti fide. Lammaffaa pointii ijoolleen waaqayyoollee bara dhumaa keessatti ittiin ajjeefamanidha yookaan immoo ittiin garaagarummaan addunyaa bakka lama adda qoodamu. Seexanni samitti dooktorinii ofii facaasee tokko sadaffaa ergamoota achi jisse. Tokko sadaffaan ergamoota meeqa jechuun lakkoofsi ergamoota meeqa akka jedhu beekamuun dirqama. Lakkoofsi ergamoota meeqa jedhamee waan hin beekamneef tokko sadaffaan illee meeqa akka jedhamee hin beekamu. So dhalli namaa amma deebi'ee iddoo vakaansii samitti uumame kana ittiin guutuuf waaqayyo ka uume dhala namaati. Amma kaayyoon waraana samiitti banamee lafarra itti fufeera. Taargettiin isaa Kiristoos eenyu akka ta'e seexanni namni akka hubanne barbaada jechuudha. Kiristoos waldaa kiyya asirratti ijaaradha gaafa jedhu akkuma kanaan dura ilaalaa turre Phexros ati qulqulluu ilma waaqa jiraataati jennaan maal jedha Kiristoos? Ani hundee kanarratti waldaa koo ijaaradha jedha. Kanaaf amma seexanni kan attaakee godha jechuudha. Dhugama Kiristoos ilma waaqayyooti. Namni hundi kiristaanii addunyaarra jiru Yesuus ilma waaqayyooti. Eeyyee ilma waaqayyooti jedha hundinuu. Pointii lammaffaa. Dhugama ilma waaqayyooti yoo dhugama ilma waaqayyoo ta'e abbaa wajjin konnekshinii inni qabu ifataa jechuudha. Abbaadhaaf ilma isaatii kanaaf waaqummaa akka abbaa qaba jenna jechuudha. Yoo paralaalii ka goonu taane ammoo yookaan waaqa biraati. Mormiin seexanni Kiristoos irratti kaase dhugaa ta'a jechuudha. Sababni isaa taayippii abbaadhaan adda ta'e waan ta'eef. Sabistensii. Sabistensii abbaa wajjin tokko referensiin saganni ulfinni akka abbaaf malutti isaaf mala wanta jedhameef sabistensii tokkochi abbaa wajjin waan qabuuf. Kun ammoo ka ta'e inni ilma isaa waan ta'e. Poozishinii ilmummaa isaatiin samitti inni qabu seexanni beeka jechuudha. Kanaaf ilma waaqaa pooyintii jedhu irratti seexanni obsan qabu. Kiristoos immaanu akka inni ganuuf kan inni barbaade yeroo gammoojjiitti isa qoru yoo dhugama ilma waaqaa taate jedhee. Pooyintii kana kan inni maal godhu barbaade? Akka inni shakkee pooyintii kanaaf proof gochuuf yaalu godhachuu barbaade. Nullee amanneerra inni ilma waaqa jiraataati. Kanarra proofiin hin barbaachisu. Because he is the son of God, literally, truly. Kanarra nullee seexana wajjinillee deeggartoota seexana wajjinillee busheetiin nu goonu hin jiru. Inni eenyudha? Ilma waaqa jiraataati. Dhugaatti kun abbaa wajjin tokko akka taatu isaati. Okay, baay'ee gaariidha. Mee amma gara pooyintoota tuqaa lamaan tokko tuqee gara obboleessa kootti hin dabarsa. Achiin booddee erga waan kanarra dubbanne kanneen booddee aarsaan inni nu dhiyeesse aarsaa akkamiiti kan jedhu ilaala jechuudha. Amma pooyintiin murteessaan addana jira. Okay, tokkoffaa Kiristoos wanti ajjeesanii fi dhimma sanbataatiif dhimma eenyummaa isaati. Yeroo kanneen isin caqasa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 18. Maaliif si ajjeesaarra jedhanii? Maaliif si ajjeesaarra waan si ajjeesaarru beeki jedhanii? Argitanii? Waan si ajjeesaarru beeki jedhanii. Addallee namoonni tokkummaa mana sagadaa keessaallee poointii kannillee toomannee ilaalla. Namoonni morka afaaniin dubbannu caalaa macaafa qulqulluu akka ilaalanii fi asumaan namoonni baay'ee affeerreetiin jedhan. Kun poointii addunyaa bakka lamatti adda qoodu. Poointii tuqaa yookaan tuqaa dhalli namaa kamiinuu hundee isaa adda baafachuuf laalu qabu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5:18 irratti kana dhageenyaan Yihuudoonni maal dhagaa'e? 17 isaa akkana jedhe. Yesuus deebisee abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira anis immoo nan hojjedha jedhee isaanii dubbate. What? Maal jedhe? Abbaan koo jedhe. Pointiin isaan barbaadan Kiristoos waaqayyoon abbaa koo jechuun ani immoo maal jedhaara jechuudha. Ani ilma isaatii jedhaara jechuudha.
Kiristoos ilma waaqa jiraataa jechuun waaqayyo abbaa isaati jechuudha. Poointiin kunniin lamaan wal faana deemu. Yeroo Yesuus Kiristoos ilma waaqa jiraataa jennu dhugaa lama lallabaarra jechuudha. Tokko waaqayyo abbaadha. Lama Yesuus Kiristoos ilma. Ilma eenyuuti? Ilma abbaadha. Kun poointii hundee kiristaanummaati. Kana dhageenyaan Yihuudoonni Yesuus seera sanbataa kan cabse duwwaa utuu hin ta'in waaqayyo abbaadhuma kooti jechuu isaatiin immoo ofii isaa waaqayyo qixxeesseera jedhanii isa ajjeesuudhaaf caalchisanii yaadan. Ilma waaqayyo ta'uun isaa abbattuuf qixxeessuu isaati eeyyee sababni isaa waaqummaa akka abbaa qaba jechuudha. Maalidhaan? Waaqummaadhaan, sabstansiidhaan. Garuu abbaan maal isaati? Mataa isaati. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Okay, dhimmi sanbataa dhimma baay'ee murteessaadha. Sanbata akka isaan itti jedhanitti utuu hin taane akka itti eeggamuu qabu akka Yesuus jedhetti. Akka Yesuus jedhetti eeguun isaaniif sanbata maal gochuu? Cabsu. Ammallee akka Yesuus jedhetti Yesuus ilma waaqayyooti jechuun isaaniif maali? Arrabso. Gaafa Yesuus ilma waaqayyooti jedhe Yesuus maal godheera jechuudha isaan biratti? Waaqayyoon maal godheera? Waaqayyoon arrabseera. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 10:36 irratti ani ilma waaqayyooti an jennaani attamitti maal gootaree jedhanii attamitti waaqayyoon arrabsitanuun jettaree jedhanii naan jetture jedhe 36 irra isinii dubbisa. Yoos immoo ana eenyu jedhaadha kana Kiristoos isa abbaan qulqulleessee gara biyya lafaatti erginaan eenyutu gara biyya lafaatti erge? Qulqulleessee jechuun adda baasee jechuudha. Mallatteessee jechuudha. Maaliin mallatteesse? Hafuura qulqulluun mallatteesse. Erginaan ani ilma waaqayyooti jedhe kanaan attamitti waaqayyoon arrabsitaree jetture. Argitanii wanti 5:18 irra Kiristoosin ajjeesuu barbaadaniif inni ilma waaqaati gaaf jedhu waaqayyoon arrabseera jechuudha. Argitanii akkamitti akka wantoonni connection akka qabaatan jechuudha. Kanaafi as qofatti miti Luqaas boqonnaa 22 irratti illee gaafa ati ilma waaqayyooti ufiin jette jennaan atuu jetteetta jedheen eeyyee inni jennaan amma kana booda maal hin barbaannu jedhanii ragaa tokko illee hin barbaannu jedhanii ragaa maal godhanneera arganneera amma kallattiin maal isa gochuu qofa nurraa eegamu isa ajjeesuu. 22:70 irratti hundumti isaanii egaa ati ilma waaqayyooti muree jedhanii. Inni immoo isa ta'uu koo isiniyyuu hin jettu jedheen. Eenyu ta'uu koo ilma waaqayyoo ta'uu koo isinuu jettaniittan jedheen. Kana irratti nuyi ofii keenya afaan isaa irraa dhageenye irraa dhuga baatu kan biraa kana irra caalu maal barbaachisaa jedhan. Abisi poointiin guddaan Kiristoosin irratti soqaa turan ajjeesuu barbaadaa turan. Inni ani ilma waaqaatu akka jedhu. Bara kanallee namoonni Yesuus Kiristoos ifaan ifatti inni ilma waaqaati jedhani literally dhugama ilma waaqaati jedhani gantoota jechuudha akka bara kanaatti. Sababni isaa Kiristoos maal jedhe? Poointiin kun akkasuma qoosaanii miti ka dubbatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 irratti manneen sagadaa keessaa maal godhu? Isin baasu. Isin baasu. Yesuus itti fufee an kana hundumaa karaa irraa akka isin hin gufanneefani isinitti manneen sagadaa isaanii keessaa isin baasu. Caalaadhumatti iyyuu yeroon itti isin ajjeesaniin dhufu. Namni yoo isin ajjeese waaqayyoof waan hojjetu isatti fakkaata. Lakkoofsa 3. Isaan abbaa yookiis ana waan hin beekiniif kana hundumaa godhu jedha. Kanaaf exactly pointichi tuqaa baay'ee murteessaadha jechuudha. Kana irratti obboleessi koo wanti atti dabaltoo jiraate erga itti dabaltee kaateen booddee tuqaalee itti aanatti darbineetiin jenna. Ilmummaa isaa literally isa dhugaadhumatti ilma waaqayyoo akka ta'e isa yoo hubanne waaqummaa akka abbaa akka inni qabu hin hubanna jechuudha. Kanaaf waan qabnu eenyu jenna tokkocha abba Yesuusoo ilma isaati kun immoo waaqummaa isaati jennee fudhanneetiin jenna jechuudha. Interesting erga kana hubannee kaaneen booddee tuqaattaan darbina obboleessi koo asirra wanti dabaltoo jiraate dabaltee tuqaattaan nu kaafta. Tole waaqayyoon gaarii goonee galateeffannaa galanna waaqayyoon abbaa keenya isa waaqarraaf karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan isaaf haa ta'u jecha. Mata duree kanaa kanaan durallee akkuma dubbachaa ture ammallee irra deebinee dubbanna sababni isaa waan beekuu qabnudha yoo hin beeknu ta'e waan bannuudha waan ta'eef dhugaadha akkasidha.
Kanaaf Kiristoosii dhuguma ilma waaqa jiraataati kan jedhu eeyyee dhuguma ilma waaqa jiraataati jechuudha. Akkuma amma obboleessi keenya nuuf dhiyeessaa ture jechuudha. Dhuguma ilma waaqa jiraataati. Kana beekuun baay'ee murteessaadha. Yoo kana hin beeknu ta'e cubbuu keenyaan banna. Wangeela Yohaannis 8:4 Kiristoos maal jedhe? Ani eenyu akkan ta'e beektanii yoo amanuudhaaf baattan cubbuu keessaniin hin duutu jedhe yookiin immoo hin baddu jedhe. Kanaaf iyyuu eenyummaa Kiristoosiin beekuun baay'ee murteessaadha. Baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraan kanumaan kan wal qabate Kiristoosii eenyu kan jedhu beekuun yoo dhuguma sirriitti beenne aarsaa nuuf godhamallee beenna. Yoo dhuguma beennetu aarsaa nuuf godha beenna. Fakkeenyaaf heertuu salphaa yoo fudhanne heertuu salphaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:16 namni hundumtuu sammuu keessaa beeka. Achirratti maal jedha? Waaqayyoo akkana biyya lafaa jaallatedha. Tokkicha ilma isaa amma maal godhutti amma kennuufitti jedha. Amma kennuufitti biyya lafaa jaallatee jedha. Waaqayyo ilma qabaa moo ilma kenne moo? Yoo dhuguma ilma qabatee ilma kenne ta'e heertuun kun dhugaadha. Yoommoo waan biraatu jira ta'e jechuun fakkeenya wayii dubbatee heertuun kun dhugaa hin ta'u. Dirqama waaqayyo ilma qabaachuu qaba heertuun kun dhugaa ta'uudhaaf. Kanaan ala heertuun kun illee sirrii miti jechaadha. Amma waaqayyo ilma isaa kenne yeroo jennu gaafa iccinni dhuguma waaqni ilma isaa kennu iccinni isaa gaafa nuuf galu waan jaalalaa waan fana keenyaallee nuuf gala. Amma eenyummaa Kiristoosiin qorannaa keenya kana keessatti adda baafnee hubanneerra eenyunni inni ilma waaqa jiraataatii jennu. Kan nuuf du'ellee kan nuuf fannifamillee gatii cubbuu keenyaallee kan fannifame kan du'e ilma waaqa jiraataa ta'aa jechaadha. Erga eenyummaa isaa isa dhugaa hubanne. Amma immoo aarsaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf godhe, nuuf kaffale. Deemnee kan ilaallu ta'a. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Macaafni qulqulluun akkas jedha. Ibroota boqonnaa 9:26 irratti akkas jedha. Utuu akkas ta'uudhaa baatee jedha. Inni uumamuu biyya lafaati jalqabee irra deebi'ee dhiphachuun isarra hin ga'a ture. Amma garuu dhuma barichaati yeroo hundumaaf akka ta'utti al tokkicha ofiisaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera jedha gooftaan keenya Kiristoos. Maal gochuudhaaf? Al tokkicha ofiisaa aarsaa dhiyeessuu isaatiin maal gochuudhaaf? Cubbuu balleessuudhaaf mul'ateera jedha. Kanaafuu Kiristoos inni mul'ate inni dhufe eenyudha? Ilma waaqa jiraataati. Waan kana sirriitti hubachuu qabna. Inni dhufee cubbuu balleessuudhaaf mul'ate ilma waaqa jiraataadha malee qaama kan biraa waaqa ilma jedhamu yookiin immoo ilma waaqayyoo kan hin taane qaama kan biraa miti. Dhuguma ilma waaqayyoo ta'etu maal gochuu dhufe? Cubbuu balleessuudhaaf aarsaa ta'ee dhufe. Aarsaa ta'ee dhufe. Kanaaf aarsaan nuyi har'a ilaallu inni aarsaa nuuf ta'e dhuguma ilma waaqayyoo akka ta'e. Aarsaan sun immoo aarsaa akkamiiti? Aarsaan sun immoo aarsaa akkamiiti? Aarsaan sun aarsaa waaqummaa moo aarsaa namummaadha? Waan tokko mee akka ilaaluu barbaada. Waa tokko ilaaluu barbaada. Kitaaba raajii maal jedha waa'ee kanarratti? Mee wanta kitaaba raajii jedhu ilaalla. Tole. Mee iskiriinii sheer godhee waan kitaaba raajii jedhu waanuma nama ajaa'ibu achirratti akkas jira. Abbootaaf raajota yookiin patriarchs and the prophets kan jedhu achirratti akkas jira. Akkeedha. The broken law of God demanded the life of the sinner. Seerri waaqayyoo inni cabe jireenya nama cubbamaa maal godheedha? Gaafatee jedha. Jireenya nama cubbamaa maal godhe? Gaafateedha. In all the universe there was but one who could in behalf of man satisfy its claims. Yuunivarsiitii hunda keessaa yookiin hawaa guutummaa hawaa keessaa bakka namaa bu'uudhaan yookiin qooda namaa bu'uudhaan gaaffii seerichaa guutuu kan danda'e tokkotu ture jedha.
lama hin jenne, sadii hin jenne, ammana illee hin jenne, tokkorraan kana fi ammana hin jenne. Isatu turee jira. Akka tufe. Since the divine law is as sacred as God himself, seerri Waaqayyoo akkuma Waaqayyoo mataa isaa qulqulluu erga ta'e jira. Only one equal with God could make atonement for its transgression. Irra darbaa seeraa kanaatii fi araara buusuu kan danda'e, araara gochuu kan danda'e tokkicha Waaqayyoo wajjin wal qixa ta'uu danda'edha. Eenyuudhanni? Gooftaa Yesuus Kiristoos. Akkuma ilaalaa turre ilmi Waaqayyoo ilma abbaa waan ta'eef ilmummaan isaa waaqummaa isaadha. Abbaan isaa wajjin qixa isa godha. Waaqummaa akka abbaa isaatii qaba waan ta'eef jechuudha. Isa qofatu ilma Waaqayyoo qofatu isa akka Waaqayyoo tokkichaa sanatu isa akka isaa ta'e sanatu gaaffii seeraa kana maal gochuu danda'a? Deebisuu danda'a. Tole gaaffii nama kamiifuu dhiyeessee darbuu nama dubbii kan dhaga'uuf gaaffii dhiyeessee darbuu jaalladhu. Yoo Kiristoos namummaa maduwwaadhaan aarsaa ta'e maaliif nama kan biraa tokko fakkeenyaaf namoonni qajeelaa jedhamanii Waaqayyoo bara kam keessattiyyuu nama qajeelaa inuma qabaata. Itun cubbamaa cubbuun isaa dhiifameef inuma qabaata Waaqayyo. Maaf isaanii aarsaan goone? Cubbuu dhiisee fi maaf aarsaan goone? Eeshi yoo kan nama dhiibne moo ergamoota maaf aarsaan goone? Ergamoonni takkaa cubbuutti hin kufne, ergamoonni qulqulloonni samiidhaa cubbuutti hin kufne. Maaliif isaanii aarsaan goone? Qulqullummaa yoo ta'e, yoo Kiristoos namummaa duwwaa qofaatiin aarsaa ta'e. Kanaaf amma wanti ijoon aarsaan nuuf godhame aarsaa akkamiidhaa kan jedhu xiyyeeffannaa nuyi beekuu qabnudha. Xiyyeeffannaa nuyi irratti goonee beekuu qabnudha. Kanaaf akka irratti bufee none but Christ could redeem fallen man from the curse of the law and bring him again into harmony with heaven. Eenyuun iyyuu miti garuu Kiristoostu jedha. Nama kufe kana abaarsa cubburraa fayyisee samii wajjin gara waliigalteetti fiduu kan danda'e Kiristoos qofaa jedha. Sagalee raajii. Kanaaf akkeedha. Christ would take upon himself the guilt and the shame of sin. Kiristoos ofii isaa irratti qaanii yookiin saalfii cubbuu fi hamaa ta'e mataa isaa irratti fudhate. Cubbuu akkamii immoo? Sin so offensive to a holy God. Waaqa qulqulluu duratti cubbuu baay'ee hamaa ta'e that it must separate the father and his son. Cubbuu abbaa fi ilma isaa gargar baase. Kiristoos abbaa isaatti adda bahee dhufe. Cubbuun kan keenya inni ofirratti fudhatee miidhama guddaa miidhame suni amma abbaaf ilma gargar baasutti, amma abbaa isaatti gargar isa baasutti kan ga'e amma kanatti fuula Waaqa duratti hamaadha. Okay. Kanaaf seerri cabee jireenya eenyu gaafate? Jireenya nama cubbamaa gaafate. Namni cubbamaan garuu gatii kaffaluu hin danda'u. Kan kaffaluu danda'u ilma Waaqayyoo qofa. Isa akka Waaqayyoo abbaadha. Eenyummaa tokko qabu jireenya Waaqayyoo abbaan qabu jechaadha. Jireenya Waaqayyoo abbaa kan qabu. Isadha. Tole waa'ee kanaa irratti ammallee dabalee dhaabaa gara obboleessa kootti deebisaa. Innillee waa'ee ergamootaa irratti ergamoonni maaf aarsaa hin taane? Ergamoonni maaf aarsaa hin taane? Jechuun Kiristoos namummaa qofaan du'e yoo ta'e waaqummaan aarsaa hin taane yoo ta'e maaliif ergamoonni aarsaa hin taane? Yookiin seerri sun aarsaa akkamii gaafate? Eesh akkeedha ammallee sagalee raajiidha. Uses instructor kan jedhu June 21, 1900 keessa lammaffaarratti akkeedha. Not one of the angels could have become surety for the human race. Sanyii dhala namaatii fi ergamoota keessaa tokkumtillee maal ta'uu hin dandeenyedha? Wabii ta'uu hin dandeenye jira. Wabii ta'uu hin dandeenye. Their life is God's. Jireenya isaanii kan eenyudha? Kan Waaqayyoodha. Waaqayyotu kenneefi in uumamanii they could not surrender it. Jireenya sana maal gochuu hin dandeenye? Kennuu hin dandeenye. The angels all wear the yoke of obedience. Isaan waanjoo abboomamuu maal ta'u? Uffatanii jiru.
Akkedha. They are the appointed messengers of him who is the commander of all heaven. Kiristoosiif iyyuu maalidha? Abboomaa yookiin ajajaa samii hundaatiif iyyuu maalidha? Ergamoota isaan. But Christ is equal with God. Garuu Kiristoos Waaqayyo wajjin walqixa jedha. Infinite and omnipotent. Kan bara baraa kan ta'eef hundaa kan danda'u. He could pay ransom for man's freedom. Bilisummaa yookiin birmadummaa namaatii fi gatii maal gochuu danda'eera? Kaffaluu danda'eera. Kanaaf, he is eternal, self-existing son on whom no yoke had come. Waanjoon tokko kan isarratti hin dhufne kan bara baraa kan ta'e ilma ofiin argamu. Ilma akkasiiti. And then when God asked, whom shall I send? Eenyuun erga jedhee yeroo Waaqayyo gaafateedha. He could reply. Inni akka deebise. Eenyu? Kiristoos akka deebise. Here am I, send me. Asan jira maal na godhi? Na ergii jedhe. Yeroo baay'ee Isaayaas boqonnaa 6 irra jira kun namoonni maal jedhu Waaqa sadan keessaa eenyuun ergaa wangeela irra kanatti maal jira kun eenyuun ergaadha malee eenyuun erginan jiru eenyuun ergaa jira wangeelatu Isaayaas boqonnaa 6 irratti whom shall I send jedha eenyuun ergaadha kan akkeedhe Waaqayyo abbaan malee eenyuun erginan jenne eenyutu ergaa nuuf dhaqaa jedhe garuu sirriidha jennaan Kiristoos maal jedhe ana ergii nan dhaqaa jedheen abbaa isaatiin akkeedhe kanaaf freely maal bilisummaan jaalaluma isaatiin fedhuma isaatiinitu dabarsee of kenne maal gochuuf foon ofirratti uffachuuf amma aarsaan guddaan fannifamuu isaa kan dursu foon ofirratti uffachuu isaati. Kiristoos kan inni aarsaa ta'e gaafa fannoo irratti ol bahee fannifame miti. Gaafa kamidha gaafa eenyummaa isaa jijjiire waaqummaa irratti namummaa uffatedha. Gaafa sana aarsaa ta'e. Kanaaf akkeedha kitaaba raayii dhufe eenyu kan aarsaa ta'e. The divine son of God was the only sacrifice of sufficient value to fully satisfy the claims of God's perfect love. Seera Waaqayyoo isa guutuu ta'eef gaaffii seerri Waaqayyoo gaafateef guutuutti guutuu kan danda'e deebii ta'uu kan danda'e sanaan kan gitu danda'e ilmi the divine son of God. Divine son of God jechuun kuni divine son of God gama waaqummaatiin ilma Waaqayyoo namummaadhaan miti waaqummaa maa ilma Waaqayyoo. Amen. Waaqummaa maa ilma Waaqayyoo. Was the only sacrifice jechuun isa tokkicha aarsaa ta'uu danda'e gatii ga'aa ta'eenis tokkicha aarsaa ta'uu danda'e divine son of God ilma Waaqayyoo gama waaqummaatiin ilma Waaqayyoos ta'e jechaadha. Kanaaf itti ufeekkeedha. The angels were sinless. Ergamoonni cubbuun qaban turan. But of less value than the law of God. Waan ajaa'ibee seera Waaqayyoon olitti maal hin qaban? Gatii hin qabani. Gatii isaanii seera Waaqayyoon olitti miti. Of less value than the law of God. Gatiin isaanii seera Waaqayyoon gaditti jechaadha. Kanaaf yeroo darbe karaan dura haala garaagaraa keessatti dubbachaa turre. Waaqayyo abbaan waan baay'ee jaallatu lama qaba ture. Isaanis tokko ilma isaatii fi inni kan biraan immoo seera isaati. Seera isaatiif ilma isaa baay'ee jaallata Waaqayyo abbaan. Kanaaf iyyuu seerri isaa erga cabee seerri isaa calaqqee amala isaatii mul'istuu amala isaatiidha. Amala isaadha waan ta'eef seerri cabee achumaan hafuu hin danda'u. Amma namni fayyuudhaaf jennee akka kan dolaalle. Namni fayyuudhaaf yookiin seerri kun haqamuu qaba yookiin immoo kan gatii seeraa kana deebisu aarsaan kaffalamuu qaba. Kanaaf amma seera isaa haquudhaaf hin danda'amu. Sababni isaa seera isaa yoo haqee amala isaa jijjiiruudha waan ta'eef. Kanaaf falli tokkichi jiru maalidha? Isa gatii seeraa sana guutuu danda'u, gatii seeraa sana kaffaluu danda'u ilma tokkicha qabutti muruudha. Kanaaf akka ta'uuf they were amenable to law. Seerumattuu maal isaanii? Seeraaf iyyuu kan bitamanidha. Kan abboomanidha. Seerichumaaf hin bitamu seera Waaqaafu. They were messengers to do the will of Christ. Fedha Kiristoosiin raawwachuudhaaf, hojjechuudhaaf ergamoota. And before him to bow. Fuuldura isaatti illee jilbeenfachuudhaaf jedha.
Kanaaf akka tuufe they were created beings and the probationers. They were created beings and the probationers. Uumaman. Probationary kun maalidha? Carraa fuudhaa beeka qabanii jechuudha. Carraa fuudhuu kan qaban. Upon Christ, no requirements were laid. Kiristoos irra garuu walumaa gala kan ergamoota fakkaatu kun isarra maal hin kaa'amne hin jiru. Kanaaf akkeedha. No obligation was laid upon him to undertake the work of atonement. Hojii araaraa yookiin hojii fayyinaa kana fiixaan baasuudhaaf dirqamni isarra kaa'ame hin jiru. It was a voluntary sacrifice that he made. Aarsaan inni godhe aarsaa maalidha? Aarsaa fedhiidha. His life was of sufficient value to rescue man from his fallen condition. Haala kufe. Haala namaa isa kuferraa isa oolchuudhaaf, isa fayyisuudhaaf jireenyi isaa gatii ga'uudha jira. Jireenya kam garuu namummaadhaan dhufuu isaa miti. Sani namummaadhaan dhufe miti. Akkas taanaan ergamoonni illee waan hin taaneef hin qaban, wanta aarsaa ta'uu hin dandeenyeef hin qaban. Garuu ilma waaqayyoo ta'uu isaatu sababa ilma waaqayyoo ta'eef abbaa isaa wajjin sabistaansii tokko waan ta'eef neecharii tokko eenyummaa tokko waan qabuuf isatu gatii seeraa guutuu danda'a. Ergamoonni uumamanii, ergamoonni kufuu danda'u. Kiristoos garuu eenyummaa abbaa isaatii qaba. Utuma ta'eyyuu isaan jireenya Kiristoosin of keessaa waan hin qabneef inni uumaman malee eenyummaa waaqayyoo abbaa waan hin qabneef waaqummaa waan hin qabneef gabaabumatti gatii seeraa maal gochuu hin dandeenye kaffaluu hin danda'an. Kanaaf aarsaan nuuf kaffalame otoo haasofnu waaqummaan aarsaa hin taane jechuun gatiin seeraa hin kaffalamne jechuudha karaa kan biraa. Waaqummaan aarsaa hin taane jechuun gatiin seeraa maal hin taane hin kaffalamne jechuudha. Eeshi akkamitti waaqummaan aarsaa ta'ee kan jedhuu fi mee isaallee ilaalla wanti barreeffame jiru. Wanti barreeffame kan inni jedhu yeroo laallu akkina wanti barreeffame. Okay. Jesus Christ laid off his royal robe. Yesus Kiristoos uffata mootii ta'uu isaatii, mootummaa isaatii ofirraa baasee his kingly crown, gonfoo mootummaa isaatii, and clothed his divinity with humanity. Waaqummaa isaa namummaadhaan maal godhe? Namummaa waaqummaa isaatti uwwisee jechaadha. Yookiin waaqummaa isaa namummaadhaan golge. In order to become a substitute and a surety for humanity. That dying in humanity, he might by his death destroy him who had the power of death. Dhala namaatiif yookiin sanyii namaatiif bakka bu'aa fi wabii ta'uudhaaf maal godhe? Waaqummaa irratti namummaa uffate. Akka ittiin dhufee du'uudhaan isa humna du'aa qabu maal gochuudhaaf? Balleessuudhaaf jechaadha. He could not have done this as God, but by coming as man, Christ could die. Kanaaf tokkofaatti Timoteos boqonnaa 2 irratti maal jedha? Waaqayyo tokkicha Waaqayyoof nama gidduu dhaabatee kan jiru. Waaqayyoof nama gidduu kan jiru tokkicha. Innis eenyudha? Kiristoos nama ta'e mul'atedha. The man Christ Jesus irratti Paawulos. Nama sana the man Christ Jesus. Nama sana Kiristoos san nama ta'e jechaadha. San nama ta'e jechuudha. Kanaaf waaqummaa irratti maal godhe? Namummaa uffate. Kun immoo akkamittidha? Akkamittidha kun immoo? Bifa iccita ta'een mysteriously. Bifa iccita ta'eenitu raawwatame. Eeshi. Bifa iccita ta'eenitu maal ta'e raawwatame. Kanaaf fakkeedha kitaaba raajii waa'ee kanaa yommuu dubbatu science is too limited to comprehend the atonement, the mysterious and the wonderful plan of redemption. Saayinsiin iyyuu baay'ee daangaadha, murtaadha. Maal gochuudhaaf? Waa'ee fayyinaa, waa'ee araara nuuf godhamee, waa'ee fayyina nuuf godhamee hubachuudhaaf
The mysterious and the wonderful plan of redemption is so far-reaching that philosophy cannot explain it. Falaasamni ibsuu hin danda'u. Amma sanaa kan ga'u dinqi waan dhokataa waan iccitaa dinqisiisaa ta'edha kan warra fayyinaa. It will ever remain a mystery that the most profound reason cannot fathom. Ibsuu kan hin dandeenye, qubeessuu yookiin barreessuu kan hin dandeenye eenyullee iccita amma sanaa fagaatudha. Filiphisiyoos 2:6-7 achirratti maal jedhaa? Miira 8 akkeedha. Inni gad of deebisee hamma du'aatti amma fannifamee duuttiyyuu abboomaa ta'ee jira Kiristoos. Eeshi Christ had not exchanged his divinity for humanity. Kiristoos namummaadhaaf waaqummaa isaa maal hin goonedha? Hin jijjiirreedha. But he had clothed his divinity in humanity. Namummaadhaan waaqummaa isaa maal godhee uffise. And he gave Satan the evidence for which he had asked, showed him that he was the Son of God. Seexanatti illee ragaa maalii mul'isee? Ragaa gaaffii dura gaafatamee ture. Maaliyan ati ilma waaqayyoodhaa kan jedhu gaaffii seexanaa ture. Isa maal godhe? Ilma waaqayyoo ta'uusaa ragaa kana kenneef. Divinity flashed through humanity, and the evil one could not resist the authority of the divine voice. As Jesus said, "Get thee behind me, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve." Yeroo seexanni isa qoree dhugumaan ilma waaqayyoo taate jedhee yeroo isa qoraa ture si'a sadanuu isa xumuraa maal jedhee seexana maal qoree narraa ture barreeffameera jedhee waaqayyoon gooftaa kee duwwaaf sagadi isa qofas waaqessi kan jiru barreeffamee jira jedhee deebiseef. Yeroo sana divinity flashed through humanity yookiin waaqummaan namummaa keessaa bahe calaqqise suni ilma waaqayyoo ta'uusaa maal godhe? Ragaa baheef. Kanaaf Kiristoosin keessatti waaqummaatu namummaa uffate malee nama qofa miti inni. Nama qofa ta'ellee maal hin taane hin fannifamne. Yeroo du'ellee duuti isaa namummaa qofa miti. Waaqummaan namummaa uffatee maal ta'eera? Aarsaa ta'uu danda'eera. Aarsaa waaqummaadha malee divine sacrifice jechuudha. Aarsaa waaqummaadha malee aarsaa namummaa qofaa miti jechuudha. Kanaaf fakkeedha asirratti General Conference Bulletin October 1, 1899 fuula 102 keessa lammaffaa irratti fakkeedha. Christ had two natures, the nature of man and the nature of God. Eenyummaa lama qaba ture Kiristoos. Eenyummaa namaa fi eenyummaa kan waaqayyoo qaba ture. In him, divinity and humanity were combined. Isa keessatti waaqummaaf namummaatu maal ta'e? Wal makee ture. Waaqummaaf namummaatu wal makee ture. Kanaaf Kiristoosin keessatti waaqummaaf namummaatu ture. Akkasittiin akka inni dhufee du'uu danda'e. Akka waaqa ta'ee du'uu hin dandeenye. Waaqa ta'ee du'uu hin dandeenye. Sabni isaa waaqummaa hin du'u waan ta'eef. Garuu bifa iccita ta'een Kiristoos namummaa uffachuudhaan aarsaa ta'uu danda'eera. Aarsaan nuuf godhame aarsaa waaqummaadha. Macaafni raajii illee aarsaa waaqummaadha. Kanarratti yaada dabalataa akka nuuf laattu abdiin qaba. Aarsaa waaqummaadha. Ammaaf asuma irratti dhaabee gara obboleessaatti isin deebisaa eebbifamaa. Tole, baay'ee gaariidha. Waaqayyo karaa addaa isaa eebbisu. Pooyintoota baay'ee ijoo ta'e keessaa kaafte. Yeroo tokko qofa kitaaba raajiirraa dubbisee gara macaafa qulqulluutti deebisa. Waan amma hagammaa jenne kitaaba raajiirraa obboleessi koo dubbise kana namoota macaafa qulqulluu qofa dubbifannuu fi gara macaafa qulqulluutti deebifnee pooyintoota amma jiru kana ilaallee hin jenne. Akkuma obboleessi koo kaase aarsaa ta'uun gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo tolba'uu irraa kan jalqabe duunta gaafa waaqummaa namummaa uffatu irraa kan jalqabeera jechuudha. Nama lakkoofsa jaarratti akka obboleessi ulfina waaqayyummaa isa abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessu san akka waan qabatanii itti hafanitti maaliin goone jedha hin lakkoofne jedha. What does that mean? Akka waan qabatanii itti hafanitti lakkoofne jechuun lafa kaa'ee jechuudha.
Achim diqee maal jedha? Namummaa bifa garbummaa uffate nama ta'e jedha. Then aarsaa ta'uun achirra jalqabe. That is what we call divine sacrifice. Achi jalqabe jechuudha. Achi jalqabe jechuudha. Mee desire of age irraa Amaariffallee qabadheera. Amaariffaan namoonni qabdan fuula 448. Fuula 448. 447 sorry. Yaa 484 jechuudha. 484 83 gara dhumaarraa jalqabaa. Abrahaam ተስፋ የተሰጠውን አዳኝ ለማየት ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። እንግሊፈሳራ ስክሪንሸሪስ ni godham namoonni dubbisu barbaadan ingilifasaara argachuu dandeetu. Ingilifisa fuula 468 keeyyata arfafaarra jira jechuudha. Arfafaarra jira. Akkamitti akka inni ibsi qofa ilaaluu barbaadeet Amaariffaan kana dubbisee achiin deebi'ee san dubbisa. Uumama boqonnaa 22 lakkoofsa lamarraa wal qabatee jechuudha. Okay. አብርሃም ተስፋ የተሰጠውን አዳኝ ለማየት ከፍተኛ ፍላጎት ነበረው። ከመሞቱ በፊት መሲሁን ለማየት ይችል ዘንድ ከልቡ ጸለየ። ክርስቶስንም አየ። ተፈጥሮአዊ የተለየ ብርሃን ስለተከሰተለት የክርስቶስን መለኮታዊ ባህሪ ተገነዘበ። የክርስቶስን ቀን አየ፣ ተደሰተም። ወንጌል ዮሐንስ boqonnaa 8 lakkoofsa 56 amma 58 guyyaa koo arguuf hawwee ture in argelleetti gammadelle isa jedhe jechuudha. ስለ ኃጢአት የሚቀርበውን መለኮታዊ የመስዋዕትን ትርኢት አየ ይላል። አከም ያርገን ምን ዱብና ሰራ Abraham had the great desire to see the promised savior. He offered up the most earnest prayer that before his death he might behold the Messiah. Kana tadda de seje udumandu ini indura masi fayyisa isa jedhamisen ijana karbu enun Yesusin and he saw Christ. Maal godhe jedhaa ramchaani gulguluun hin argee jedhaa akkamit a supernatural light was given him and he acknowledged Christ's divine character. Amala waaqummaa gooftaa Yesus Kiristoos understanding godheen Abrahaam akkamitti ka jedhu dubbiin guddaan. He saw this his day and was glad. Hin argee itti gammade. Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 56 gad dubbisaa jedha. He was given a view of divine sacrifice for sin. Aarsaa waaqummaa kan cubbuuf dhiyaatu argee jedha Abrahaam. How? Of this sacrifice he had an illustration in his own experience. Shaakala ofii isaatii godhetti kan arge. The command come to him, take now your son, the only son Isaac, whom you love. Ilma kee tokkocha fuudhi isa jaalattu isaa kenni. Gaaf kana godhu ilma tokkocha eenyummaa akka isaa qabu ka jilbasaa keessaa bahe ka isa dhaalu tokkocha baasii gadi jedhame. Kanaaf mootummaa Waaqayyoo kan dhaalu ka waan hundumaa kan abbaa dhaalu inni ilma tokkocha Yesuus Kiristoos kan isarraa dhalatedha jechuudha. Kana gochuu isaatti Abrahaam exactly kan experience godhe jechuudha. Adda namoonni Kiristoos literally exactly truly dhugamatti kallattiidhaan qabatamaan ilma Waaqayyoo akka ta'e Kiristoosiin yoo hin amanne aarsaan cubbuuf dhiyaate gaamite. Yoon baay'een barbaachifne interview ilaalaan ture. Maal jedhaa turanii? Ergamoonni wanti aarsaa ta'uu hin dandeenyee fi nama ta'uu waan hin dandeenyee fi completely wrong ka isaan uumeyyuu waaqa namallee bifa biraatti isaan gochuu hin danda'a. Ka isaan aarsaa ta'uu hin dandeenyee fi waaqummaa qabbaa waan hin qabneef. Perfect divine waan hin taaneef guutummatti waaqummaa qabbaa ishee akka godhu tokkocha ilma isaa qofa. Isatu nama uume karaa isaa nama uume aarsaan kafalamuu qabu karaa ilma isaa qofaadha jechuudha. Okay. Kanaaf Kiristoos maal jedhe? Dhugama ilma waaqaati gaafa jennu aarsaanuu kafalame tutuqama yoo inni ilma waaqaa ta'uu baate. Jaalala tutuqama yoo inni nuu ta'uu baate. Mana qulqullummaa tutuqama yoo dhugama inni ilma waaqaa ta'uu baate. Kanaaf seexanni ajandaa ofii isa samii fuudhee sammuu namaa keessa kaa'eeti akka waan dhugaadhaaf Kiristoosiif falmaaranitti kaa'u jechuudha namoonni. Mee yeroo tokko tokko yeroo dubbatan emotion nama gochuu danda'a.
Garuu dhugaan jiru dhugaadha. Aarsaan nama kafalchiisa. Kiristoos dhugama ilma waaqa jiraataa. Look, gara dhaloota isaatti haa dhufu. Akkami dhalate Kiristoos? Gaafu ka dhalate iyyuu eenyunni lafarra yeroo dhalate jechuudha. Amma achirraa fuunee gara du'a isaatti dhufna. Namoonni baay'een maal jedhu? Kiristoos waaqummaa maal hin ta'u? Hin du'u. Okay, dhugaadha waaqummaan hin du'u. Kiristoos du'eeraa garuu. Du'eeree. Kiristoos kamtu du'e? Kiristoos kamtu du'e? Adda baasee yeroo inni du'u waaqummaan gara wayii deemee akkas ta'e. Kanaaf kana ilaaluun maal laaluu qaba? Ka dhalate dhufee eenyunni ni ka jedhu laaluu qaba. Icciinni achirraa jalqaba. Mordu isaatii miti icciinni dhalata isaati. Icciinni achirraa jalqaba. Akkamtu ta'e dhalata isaa irraa jalqabe dhalachuu irratti ta'uma ta'etu lafarra yeroo inni deemaa ture ta'e isumatu yeroo inni du'e illee ta'e. Wanta rafti ta'e hin jiru. Garuu leetu isi mee yeroo ilaali. Waa'ee life in Christ is original and borrowed and derived. Isa jedhu hundi kennayyuu beenu. But exclusively property of whom? Property of God. Okay. Exclusively property of God jedha. Mee gara si dhufuu kiyyaa dura gara macaafa qulqulluutti deebinee waa'ee dhalachuu isaa wajjin wal qabatee waan tokko kalaalu barbaada. Kalaallu sunillee macaafa qulqulluu irratti Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa meeqa laallaa? 35. Mee iddoo sanitti yeroo baay'ee namoonni kallattii garaagaraatiin dhiyeessu macaafa qulqulluu mee dhaqnee ilaallee dubbifneet hin jedhu. Eenyutu dhufee dhalate? Hafuura qulqulluutu dhufee Kiristoosiin keessa Maariyaamiin keessatti Kiristoosiin kaayee deebe. Hafuura qulqulluutu dhufee Maariyaamiin keessa buufateeti achiin Maariyaamiin keessa dhufee Kiristoosiin ta'e. Moo Kiristoos mata dhufeeti Maariyaamiin keessa buufate? Are you seeing here? Pointing guddaan laallamu qaba iddoo kanatti. Ka dhufee Kiristoosiin ta'e hafuura qulqulluutu dhufee Kiristoosiin Maariyaamiin keessatti namoonni baay'een Kiristoos gannee jalqabe ilmummaan achiin booda jalqabe jedha. Because confusion as waan jiru. Mee asirra laalla. Ergamichi immoo hafuurri qulqulluun isi irra bu'aa jedhame. Okay. Hafuurri qulqulluun Maariyaamiin irra bu'uun waan haarawaa miti. Daawitiin irra illee bu'eera. Saa'oliin irra illee bu'eera. Kakuu moofan namoota baay'ee irra illee bu'eera. Okay. Hafuurri qulqulluun Maariyaamiin irra bu'uun wanti inni agarsiisu maal inni qulqulluu ta'uu isheeti kan mul'isu. Ati qulqullittiidha jedhameera. Kan humni abbaa maal si godha? Si golboba. Si golboba. Amma pointiin jabaan asii jechuudha. Humni abbaa si golboba. Dabilitti jechuudha. Hafuurri qulqulluu irra bu'ee qulqulluu ta'uu ishee mirkaneessee humni abbaa maal godha? Hin golbobeen. Completely isii maal godhe jechuudha? Haguugge jechuudha. Golbobee jechuudha. Golbobee jechuun akkana. Mee Ingiliffarra laalla lakkoofsa 35 kana. Lakkoofsa 35 kana laallee hin jenne mee Ingiliffarra. Okay? 35. Okay, 35. Akkana jedha Ingiliffisaa. 35 irraa. And the angels answered and said unto him, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. The power of the highest. Mali mudi sakun. Superlative. The highest above all. Power of him. Who is he? The Father. Power of the Father. Karaaf Oromoo maal jedheen? Humni abbaa si golboba jedheen. Completely encircled isii godhe jechuudha. Isii haguuggee keessa isiitiif ala isii guutummaan guutuutti eenyummaa isii godhate. Who is he? Eenyu humni abbaa? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa tokko lakkoofsa 24 irratti Yesuus Kiristoos eenyu ni jedha? Humna Waaqayyooti jedha. Kanaaf kan dhufee ishee keessa buufate eenyu ni jechuudha? Kiristoos Yesuusidha jechuudha. Asitti kaa waaqummaan namummaa uffachuu kan ni jalqabe. Guutumaan guutuutti without blending as keessa walitti uduun ta'e bifa mistirii ta'e maal ta'e jechuudha? Walitti makame. He is Christ, the Son of God. Pointiin asii jalqabe. Okay. Pointiin asii jalqabe lafarra illee yeroo deemaa ture Kiristoos gara Maariyaamiititti illee waaqummaa fi namummaan maal godhe? Wal make. Humni abbaan dhufe. Lafarra illee yeroo deemaa ture hoo Kiristoos Yesuus akkasuma deemaa ture. Guutummaa waaqummaa namummaa keessa buufate. Yeroo du'e hoo akkasumatti. Here is the point. Oduu Kiristoos du'ee achiin hafe hoo
Oduu Kiristoos dogongora takkatti hojjetee abba gargarbaa eeyyee bara abba gargarbaa. Ka abba gargarbaa wayii nuni isa dhufee nama ta'e. No, divine son will be separated from his father. There is no son. That's why we are saved by divine sacrifice. Kanaaf fayyinni kenna aarsaa waaqummaatiin kan jedhuuf divine sacrifice. Aarsaa kanatu naaf kafalame, aarsaa kanatu isiniif kafalame. Waaqayyo ilmi isaa yooma baraabaraanillee isa akka gargar bayu, yooma akka baraabaraanillee isa dhabuu ilma ofii dabarsee nuuf kenna. Ilma qoosaatii miti, ilma diraamaatii miti, ilma tiriitii ittiin hojjechuuf meetaaforiitii miti. He is truly divine son of God. Ilma waaqummaa qabutu at risk of failure in the eternal loss gara biyya lafaa dhufe. ለዘለዓለም ከአብ የመለያት አደጋ ተጋረጠበት ይላል ዲዛይር ኦፍ ኤጅ ይላል። ከናፍ ወንጌል ዮሐንስ boqonnaa 12 abbaa maal jedhu ree jedhe yeroon kun narraa darbu jedhu muree jedhe garuu yeroo kanaaf gara yeroo kanaatti dhufe jedhe. Yerootti cubbuun addunyaa hundi isarra wal ga'u exactly sun barabaraan waan abbatti gargarboo itti fakkaate jedhe. That is sacrifice. Aarsaa nutti hin fe'ine. Seexanni kana dimimmiseessuu barbaada. Seexanni kana dhoksuu barbaada. Namni akka waan kana hubatu hin barbaadu. Guutummaa waaqummaa namummaa keessatti gaafa jennu, gaafa garaa Maariyaam keessa turellee, gaafa lafarra deddeebi'aa turellee, gaafa ni du'ellee. That's why. Mul'ata boqonnaa 5 irratti abbaa mul'ata gaafa gaddeen boo'ee jedhu. Macaaficha banee keessa saanaaluu kan danda'u waaqarras lafa irras lafa jalas hin turre jedha. Icciinni fayyina dhala namaa harka aarsaa waaqummaa keessa jira. Harka isa waaqummaa fi namummaa wal make keessa jira malee ka tokkochi qofti namni qofti aarsaa dhiyaachitti akkas ta'u miti. Drama akkasiiti miti waaqni kan inni hojjete. By the way, namummaan Kiristoos uffate that is unchangeable. Yoomiyyuu waan hin jijjiiramnedha. Eternally. Eternally unchangeable jechuudha. Ammallee yoomiyyuu isarraa kan hin baane. Wow. That's why. Ilma dhugaatiif aarsaa dhugaa nu kafale. Du'allee gaafa du'eetiin jedhe du'a dhugaa du'e. Kanaaf waaqa tokkocha abbaa kan hin duune itti kennuuf ilmi isaa nuuf jedhee du'eera. Aarsaa isaatiin fayyina jechuudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqni tokkochi ilma isaa tokkocha dabarsee nuuf kenne karaa saniin fayyine jechuudha. Waaqayyo karaa addaatiin nu haa gargaaru, dhugicha hubannee, abalaabaa Amaanu'eel ol qabnee warra seenaa lafaa xumuran. Yeroo dhiyootti garaagarummaan hin uumama. Yeroo dhiyootti. Dhugaan barnoonni waldaa Adventistii kan durii iddootti dhaabateef adhallee dhugaa iddoodha kan hin jijjiiramnedha. Kanaaf afaan Amaariffaatiin takka takkaan dhiyeessuu jalqabneerra afaan Oromootiin illee itti fufna eebbifamaa Waaqayyo karaa addaa hunduma keessa nu isin eebbisu obboleessi waan dabaluu yoo jiraate dabalee achiin gara goolabbiitti finna. Tole Waaqayyoon guddaa gaarii goonee galateeffanna dhugaadha. Dhugaan gara keenya dhufaa jiru waan salphaa miti. Waan salphaa miti. Aarsaan nuuf godhamee aarsaaf duuban deebi'amnedha.
aarsaa dugda duuban deebi'amne. Kiristoos ilmi Waaqayyoo yeroodhaaf namummaa fudhatee sana booda gara eenyummaa utuu gara biyya lafaa hin dhufin qaba turetti deebi'uu kan hin dandeenyedha. Godaannisa bara baraan baatee gaafa toloonni fayyan illee gaafa fayyinee isaa wajjin jiraannullee godaannisa sana agarra. Fayyina keenya ittiin yaadanna aarsaa mana fagaatu dhugaadha, ajaa'ibadha. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Egaa aarsaa ta'uusaa du'uusaa qofa miti. Namummaa uffachuu isaa irraa jalqaba jenneerra. Namummaa uffachuun isaayyuu aarsaadha jenneerra. Namummaaf waaqummaan bifa gargar ba'uu hin dandeenyeen walitti makame. Kanaaf yeroo inni du'ee sanarratti waa dubbadhee sana booda du'aa ka'uu isaa ilaallee walitti qabsiifnee akkamitti akka du'aa ka'ee isaan ilaallee gabaabsinee gara walitti qabuutti finna. Mee yeroo du'ee maal ta'e kan jedhu Spirit of Prophecy volume 3ffaa fuula 203 keeyyata 2ffaa irratti akkas jira. Jesus said to Mary, Yesus Maariyaamiin akkas jedhee jira. Touch me not, anan tuqin, for I am not ascended to my Father. Gara abbaa kootti an ol hin baane oo jedhee Injila Yohaannis boqonnaa 20:17 irra jirudha. When he closed his eyes in death upon cross jira. Yeroo fannoo irratti ija isaa cufatee jira. Du'aan yeroo ija isaa cufatee yeroo du'e jechaadha. The soul of Christ did not go at once to heaven. Si'a tokkotti lubbuun Kiristoos gara samiitti ol hin baane. As many believe. Or how could his words be true? I am not yet ascended to my Father. Akka namoonni baay'een amananitti maal jedhanii namoonni baay'een yeroo du'ee gara samiitti ol ba'ee jiru. Fakkeenyaaf heertuu isaan fudhatan tokko yeroo fannifame bitaaf mirga isaatti hattoonni lamaa yeroo fannifamanii isa tokko maal jedhe har'a naa wajjin jannatti argamtaa kan jedhe sana faana ragaa fudhatanii yeroo sana samiitti ol ba'e Kiristoosii jedhe kan dhiyeessan jiru. Sun rakkina paanchushin maarkii yookiin immoo rakkina sirna tuqaalee qoodduu akka ta'e iskoolaaronni yeroo baay'ee kaa'u. Haa ta'u garuu wanti asirratti hubachuu qabnu Kiristoos gara samiitti ol hin baane. Yoo akkas ta'e kanaachitti kanaachi how could his words be true? Inni ani gara abbaa kootti ol hin baane jedhe sun akkamitti dhugaa ta'a? Yoo dhuguma samiitti ol ba'e ta'e innoo gaafa dilbata jalqaba torbanii ga'e nama gaafa du'aa ka'e an ol hin baane jedhe akkamitti dhugaa ta'a jetti. Akeena, the spirit of Jesus slept in the tomb with his body and did not wing his way to heaven, there to maintain a separate existence and to look down upon the mourning disciples, embalming the body from which they had taken flight. Afurri Yesuus qaama isaa wajjin awwaala keessa boqotee ture. Gara samiittis imala deemsa gara samiitti hin godhanne, gara samiitti hin balaliine. Achitti of danda'ee argamuudhaaf, of danda'ee yookiin immoo adda bahee jiraachuudhaaf jechaadha. Achitti argamuudhaaf maal hin taane ol hin baane. Akkeedha. All that comprised the life and the intelligence of Jesus remained with his body in the sepulchre. Jireenyi Kiristoos wanti inni of keessaa qaba ture hundi isaayyuu. Wanti hundumtuu qaama isaa wajjin awwaala keessatti hafee ture. Wandu. And then when he came forth, it was a whole being. Yeroo achi keessaa bahee inni qaama guutuu ture jedha. Amma sila akkuma jenne waaqummaan namummaa uffata jenneerraa bifa iccita ta'een haala gargar ba'uu hin dandeenyeen walitti makamee walitti dabalame jenneerra. Inni mistiriidha, iccita. Incarnationin iccitadha. Sana hubachuu hin dandeenyu. Waaqummaan akkasittidha kan inni aarsaa ta'e. Yookiin waaqummaan qofaatti adda bahee namummaan qofti aarsaa ta'e miti. Inni akkas taanaan nama lamadha jechaadha. Tokko waaqadha, tokko nama jechaadha. Yoo qofaa jira ta'e. Yoo namummaan qofaa du'e waaqummaan itti adda bahee hafe yoo ta'e inni nama lamadha jechaadha. Yaada lamallee qaba. Tokko yaada qofaatti waaqa ta'e itti yaadu, tokko immoo yaada nama ta'e yaadu. Akkas ta'a jechaadha. Garuu kan miti. Bifa iccita ta'een wal keessa waan galeef ni namoo tokkodha. Yaaduma ta'uu qaba, qalbiima ta'uu qaba.
waama tokko yaadni isaa tokkumadha. Kanaaf namni yeroo du'u of hin beeku waan ta'eef waaqummaan akka itti aarsaa ta'uu danda'e. Du'a aarsaa ta'uu kan danda'ame akka ittidha. Amma hubachuu danda'utti ani kanadha. Walumaa gala aarsaan Kiristoos nuuf kaffalee Waaqayyo abbaa ilma isaa nuuf kenne inni immoo ulfina abbaa isaa wajjin wal isa qixxeessituu qabuu dhabee dhufe. Dhiisee dhufe. Yeroo achi awwaala keessa turellee Kiristoos Waaqayyo awwaala ilma isaatiif eegumsa gochaa turedha. Wanti barreeffame. Akkeedha. How important on this occasion was the power of the kings and the rulers? Humni moototaa fi bulchitootaa jedha. Ammam jabina kan hin qabne ture, ammam jabaa kan hin turre ture jedha, ammam cimaa hin turre jedha. Sababni isaa they could not act their will on him who was slain for the sins of the world. Isa cubbuu biyya lafaatiif qalamee fi waan fedhan isarratti maal gochuu hin dandeenye, raawwachuu hin dandeenye. Had it been possible, the prince of darkness with his apostate army would have kept forever sealed the tomb that held the Son of God. Otoo kun kan danda'amu ta'ee mootiin dukkanaa loltoota isaa warra gantoota sanaan awwaalli ilma Waaqayyoo mallatteeffamee bara baraan akka hafu godha ture jedha otoo akkas ta'e. But jedha garuu a heavenly host guarded the sepulchre. Machi samiidhaa awwaalicha maal godhan jedha in eeganii jedha waardiyaa awwaala sanaa turan. With majestic and terrible tread, the God of heaven, followed by the angels, walked around the tomb of Christ. Faana surra qabeessaa fi dinqisiisaa ta'eenidha. Waaqayyo inni waaqarraa inni samiirraa, waaqni waaqaa waaqni samiirraa ergamootaan hordofamee naannoo awwaala Kiristoosiin deema ture jedha. Achi deema akka ittiin eegumsa godheefi jedha wanti barreeffame. They had been unseen witnesses of all that had taken place in the mock trial in the judgment hall. Dhugaa turan isaan. Toni amma walumaa gala du'a Kiristoos akka itti ilaalleerra. Kiristoos fedha kootiin du'aa jireenya koo anumatu kennaa anumatu fudhata kan jedhe namoonni yeroo baay'ee fudhatanii ofuma isaatiin du'aa ofisa kaase kan jedhe illee jiru. Inni garuu sanaaf kan jedhe caalaa isanni fedha isaatiin maal godhedha? Isanni fedha isaatiin foon uffate. Isanni eeyyama utuu dirqamni tokko irra hin jiraatin nam tokkollee utuu dirqama irra hin kaa'in Waaqayyo abbaan eenyu nan erga yommuu jedhee anatu dhaqa jedhee ofuma isaatiin of eeyyamamaa ta'ee aarsaa of godhee achi dhaquu isaati. Foon uffachuu isaati jechaadha. Tole jireenyi Kiristoos keessa ture jireenya kan abbaa akka ta'e amma dubbachaa turreerra. Tole Kiristoosiin Waaqayyo abbaatu du'aa kaase. Kana eenyuyyuu amanuu danda'uu qaba. Eenyullee amanuu danda'uu qaba. Sababni isaa macaafni qulqulluu iddoo baay'eetti Waaqayyo abbaan ilma isaa Kiristoosiin akka inni du'aa isa kaase dubbata. Fakkeenyaaf hojii ergamootaa 2:20 takkeedha. Waaqayyo garuu hidhaa du'aatti hiikee jedha. Waaqayyo hidhaa du'aatti hiikeedha. 32 irratti Yesuus kana Waaqayyo du'aa kaaseera jedha. Nu hundumti keenya isa kanaaf dhuga baatuudha. 3:15 irratti hojii ergamootaa isa namoota gara jireenyaatti geessu ajjeeftan Waaqayyo immoo du'aa isa kaasee jira. Iddoo baay'eetti akkas jedha hojii ergamootaa keessatti. 3:26 4:15 irratti illee Waaqayyo abboota keenya Yesuusin isa isin mukatti fanniftanii ajjeeftan du'aa kaaseera. Waaqayyo garuu guyyaa sadaffaatti du'aa isa kaaseera 40 irratti. 13:33 akka jirutti wangeelli abbaan akka du'aa isa kaase dubbata. Roomii 4 irratti nuyi warra amannuufis immoo akka lakkaa'amu caafameera. Nuyis Waaqayyo isa gooftaa keenya isin warra du'an keessaa kaasetti in amannaa jedha. Roomee 4 irratti akkeedha. Kiristoos humna abbaa isa ulfina qabeessaan warra du'an keessaa akkuma kaafame nus immoo jireenya haaraatti hin jiraannedha. Roomee 19 irratti akkeedha. Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksifte Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraan argatta. Dubbii murteessaadha. Waaqayyo abbaan du'aa akka isa kaase tokko Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetiin yoo beeksiftedha. Inni kan biraan Waaqayyo du'aa akka isa kaase immoo garaa keetti yoo amante fayyina bara baraa in argatta. Akka jechuun karaa biraa Kiristoos ofiin du'aa of kaase yoo kan jedhamu ta'e
Kiristoos hin duune jechuudha jechuun. Kanaaf iyyuu Kiristoos dhuguma du'eera jettee kan amantu yoo ta'e, isa du'e sana abbaatu du'aa kaase jettee kan amantu yoo ta'e jireenya fayyina bara baraa argattedha. Kanaan ala Waaqayyo du'aa hin kaafne jechuun abbaan du'aa san kaafne jechuun hin duune jechuudha. Ofiin du'aa kaase jechuun hin duune jechuudha waan ta'eef jireenyi bara baraan jiru. Aarsaan guutuun hin godhamne jechuudha. Karaa kan biraa akka nu hubadhutti. Kanaaf iyyuu abbaan du'aa akka isa kaase. Tokkoffaa Qorontoos 6:4 Waaqayyo immoo goofticha kana du'aa kaaseera jedha. Tokkoffaa Qorontoos 15:5 irratti nus Waaqayyo Kiristoosin du'aa kaaseera jennee Waaqayyoof dhugaa ba'uu keenyaan sobduu taanee argamuu keenyaadha. Yoo maal ta'e yoo warri du'aniin ka'an kan ta'e jira. Lammaffaa Qorontoos 4:4tti Waaqayyo inni gooftaa Yesuusin du'aa kaase Yesuusin waan kaaseef jedha. Galaatiyaa 1:1 akkuma kana Galaatiyaa 1:2 Efesoon 1:2 Qolaasaayis akka jirutti macaafni qulqulluun Waaqayyo abbaan du'aa akka isa kaasee dubbata. Kitaaba biraa jira iddoo tokkotti qofa dubbisee dhaaba. Manuskiriptii 94ffaa 1897 or hawa barootaa irrallee jira. Fuula 785 keessa lammaffaa irratti akkeedha. Mee isa manuskiriptii jira jiru kan dubbisee hawa barootaatti darbee dhaaba. He who died for the sins of the world was to remain in the tomb the allotted time. Yeroo murtaa'e fi inni cubbuu biyya lafaatiif du'e awwaala keessa turuuf turee jira. He was in that stony prison house as a prisoner of divine justice. He was responsible to the judge of the universe. He was bearing the sins of the world and his father only could release him. Maal jedha inni cubbuu biyya lafaa baachaa ture. His father only could release him. Achi keessaa kan isa baasuu danda'e, kan isa kaasuu danda'e, kan isa baasuu danda'e abbaa isaa qofa jedha. Abbaa isaa qofa jedha. His father only. Not he himself. Isa illee miti. Abbaa isaa qofa jedha. Manuskiriptii 94ffaa 897 keessa salgaffaa irra jira kuni. Tolee akkuma kana immoo isa hawa barootaa irra jiru dubbisee dhaaba. When the voice of the mighty angel was heard at Christ's tomb saying, yeroo sagaleen ergamaa guddicha sanaa naannoo awwaala Kiristoositti dhaga'ame akkas kan jedhu. Thy father calls thee, the Savior came forth from the grave by the life that was in himself. Abbaan kee si waama. Sagaleen jedhu, sagaleen ergamaa jabaa sana yeroo awwaala Kiristoositti dhaga'ame faayisaan awwaala keessaa jireenya isa keessa turetti deebi'ee kan jedhu jira. Kanaaf Waaqayyo abbaan gooftaa keenya Kiristoosin ilma isaa du'aa kaaseera. Ilma isaa du'aa kaaseera. Kana amanuu danda'uu qabna. Walumaa gala lammata deebi'een dubbadhu asumaan xumuruudhaa fi Kiristoos ilma Waaqayyo akka ta'e amanuu danda'uu qabna. Kan nuuf du'e dhuguma isa dhugaatti ilma Waaqayyoo ta'edha. Du'a guutuu nuuf du'e, du'a walakkaa du'e, namummaaf waaqummaa uffatee jiru namoonni baay'ee sirriidha kan amanu. Kana hin mormanii nama qofan jedhan. Garuu namummaa du'e jenna taanaan walakkaan du'e walakkaan hafe jechuun danda'amu. Aarsaa guutuu hin taanedha. Kanaaf waaqummaaf namummaa walitti dabalamee waaqummaan aarsaa ta'e. Kanaaf Waaqayyoo abbaan nama aarsaa godhe osoo hin taane waaqummaa aarsaa godhe. Ilma isaa isa akka isaa waaqa ta'e aarsaa godhe. Kana hubachaa ilma isaa kana immoo abbaa matu du'aa isa kaase. Kana beekuun waan murteessaadhaan jedha. Gooftaan kan dhageenye nuuf eebbisu guddaa eebbifamee annasuma irrattan dhaabaa eebbifamaa. Guddaa Waaqayyoon galateeffanna yeroo turee fi dhugaadha Kiristoos ilma dhugaa ta'ee eeyyama isaa isa guutuudhaan dhugaadhaan ta'uu baatee ilma aarsaa godhuu jedhama. Mirgi ilmi guututti maal hin taaneeti? Eeyyama waan taaneeti. Akkuma eenyu akkuma Isaaqii jechuudha. Dhibbatti eeyyamaa ture Isaaqi. Ajaa'ibaati. Kiristoos illee dhibbatti eenyummaa ofii dabarsee nuuf kenneera fedha isaa guutuudhaan jechuudha. Kanaafidha jaalala ilma isaa dabarsee kenne jedha. Sacrifice yookaan ammoo ilma aarsaa gochuu isaa xaa'otii sana oduu hin taane kamaalitti kuni ka jaalala. Ilma ofii dabarsee kennu ilmillee eeyyamamaa ta'ee dhibbaa dabarsee of kennuuti. Kanaaf jaalala kana keessatti akka of eenyu dhugaa kana keessatti akka of eenyu Waaqayyo kan nageenya nuuf haa eebbisu. Hundumti keessanii eebbifamaa jechaati. Sagantaa ammaaf qabnu asuma irratti goolabna. Dhugaan dhugaadha. Sobni soba. Dhugaadhaan dhugaa. Sobaan soba immoo jedha. Gara fuulduraatti qorumsa jirullee haa ta'uti. Soba jirullee jala dhaabachuu akka dandeenyu. Waaqayyo hunduma kennayyuu karaa addaatiin nu haa gargaaru.
walii kadhachuu kennatti fufna eebbifama sagantaan maaqamnu kadhataan goolabna hin kadhanna. Guddaa si galateeffannaa waaqa abboota keenyaa jaalannu jaalattee ilma keenuu kenniteef aarsaa waaqummaa nuuf kafalameef deebinee nullee qooddattoota waaqummaa karaa ilma kee akka taanuuf amalaan jireenyaan deebinee sitti akka maxxannuuf aarsaa guutuu sanuu kafalteef galanni siif haa ta'u. Ameen. Ammas afaa yeroo keenya irratti ati mooyi isa dhugaa dubbanneen akka jiraannu jireenyaan akka mul'ifnu nu gargaari. Maqaa tokkicha ilma kee isa ittiin biyya lafaa jaalatteen si kadhanna yaa Abbaa. Ameen.